Seenaa suukanneessaa jaarraa tokkoffaa keessa ergamoota wangeelaa gara jalqabaaf bartoota gooftaa Yesuus 12 irratti raawwataman. Baay'ooliin gootota wangeelaa hedduun wangeela kanaaf aarsaa ta'uun wangeela kana nu biraan ga'aniiru. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaatuuf malee abaduuf miti. Kanaaf jedhee Waaqayyo nu jaallate foon uffatee dhufee nuuf dhalate. Yesuus foon uffatee erga dhalatee bartoota 12 of duukaa buusuun ergama wangeelaa kana isaanitti kennee fannoo isaan hidhachiisee gara biyya lafaa hundumaatti akka lallabaniif humna hafuura qulqulluu isaan hidhachiisee erge. Jaallatamoo ijoollee gooftaa, har'a seenaa du'a bartoota 12 fi namoota kan biroo wangeelaaf aarsaa ta'an haala kanaa gadiitiin isiniif dhiyeessina. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Chaanaaliin kun jireenya hafuuraa keessan dheebote obaasee dheebuu baasaa. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun, maamiloonni keenya immoo like isiniin jecha yaadaaf gaaffii qabdan comment nuuf godhaan affeerraa keenya. Akkuma armaan olitti ibsuuf yaallee seenaa suukanneessaan isiniif qooduuf deemnu kun jaarraa tokkoffaa keessatti kan ergamoota wangeelaa gara jalqabaaf bartoota gooftaa Yesuus 12 irratti raawwatamanidha. Haga dhuma sagantaa viidiyoo keenyaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya. Tokkoffaa ergamaa Phaawulos bara 70 dhaloota Kiristoos booda magaalaa Roomaa keessatti gara jabeessa mooticha Neerootiin haala suukanneessaadhaan mormatti citee ajjeefame. Lammaffaa Simiyoon Alfewoos bara 70 dhaloota Kiristoos booda magaalaa guddaa Sooriyaa kan ajjeese mooticha Sooriyaatiin akkaataan du'a isaa immoo haala suukanneessaadhaan fannifamee ajjeefame. Sadaffaa Maatiyoos yookaan Leewii bara 70 dhaloota Kiristoos booda bakka Naadaavar jedhamtu magaalaa guddoo Itiyoophiyaa yeroo sanatti mooticha Haayitaakas jedhamuun akkaataan du'a isaa lafatti waqaranii akka fannifametti morma isaa qottoodhaan irraa kutanii ajjeesanii. Afuraffaa ergamaa Toomaas bara 70 dhaloota Kiristoos booda bakka Kaalaamiinaa jedhamtutti kan ajjeese Saabaajees nama jedhamuun. Toomaas kun isa Yesuus gaafa du'aa keessana ani hamma madaa barruusaa sana quba kaa'ee argutti amanu jedhe sana booda argee du'aa ka'uu Yesuus amaneedha. Akkaataan du'a isaa reebicha alangaa sibiilaan diimeeffame guddaadhaan reebamee kana booda zayitii danfaa qodaansaa qadaada yookaan cufaa qabu keessa buusanii sana booda zayiticha keessatti cinaacha isaa eeboodhaan waraananii ajjeesanii. Shanaffaa Baarxileemiyoos bara 70 dhaloota Kiristoos booda bakka Armeeniyaa jedhamtu magaalaa Paaliiniyemiyoos namni ajjeese mooticha Astiyaages jedhamuun akkaataan du'a isaa ni reeban, gadi gombisanii fannisan, fayyaatutu jiru fannoo irratti gogaa irraa baasanii mormarraa kutanii ajjeesanii. Ja'affaa Indiriyaas bara 70 dhaloota Kiristoos booda bakki isaa Paatriyaas kan ajjeese Ayigaas abbaa biyyaa Iddeessaa akkaataan du'a isaa guyyaa falkan 3 fannoo irra turee dhiphina guddaadhaan du'e. Torbaffaa ergamaa Phexros bara 68 dhaloota Kiristoos booda bakki isaa magaalaa Roomaa kan ajjeese mooticha gara jabeessa Neeroo akkaataan du'a isaa gadi gombisanii fannisanii ajjeesan. Gaafa isaan akka Yesuusitti isa fannisuuf jedhanitti inni waaqatu ta'ee jiru gad of deebisee sunuu utuu cubbuun isa irratti hin argamin isa fanniftan, ani immoo nama cubbamaadha, kanaafuu qixxee isaa dhaabbadhee fannifamuun anaaf hin malu gadi na garagalchaa jennaan gadi garagalchanii isa fannisanii ajjeesanii. Saddeettaffaa Luuqaas bara 93 dhaloota Kiristoos booda biyya Giriikii mormitoota dhugaatiin muka ejersaa lalisaatti fannifamee ajjeefame. Salgaffaa Maariqoos bara 64 dhaloota Kiristoos booda magaalaa guddoo Gibxii durii Aleeksaandariyaas jedhamtu haalli du'a isaa kiyyoodhaan qabanii hamma fooniif dhiigni isaa ciccitee lafarra lolee dhumutti lafa dhagaarra harkisanii.
Kudhanaffaa Maatiyaas bara 70 dhaloota Kiristoos booda bakka kutaa biyya Yihuudaa keessatti luboota waaqota tolfamoo Juupiter jedhamaniin ajjeefame. Maatiyaas kun isa bakka Yihuudaa bu'e sanadha. Akkaataan du'a isaa fannoo irratti fannisanii dhagaadhaan fannoo irratti reeban, qottoodhaan fannoo irratti morma isaa kutanii ajjeesanii. Kudha tokkoffaa Oneesfooros bara 70 dhaloota Kiristoos booda bakka Helespoontos jedhamtu bulchaa biyya Adriyaanaas jedhamuun bineensaaf kennamee erga ciccirameen booda farda bosonaa yookaan harree didaatti hidhanii gadhiisan. Harree didaatiinis lafarra gototamee ajjeefame. Kudha lammaffaa Barnaabaas bara 64 dhaloota Kiristoos booda Yihuudootaan bakka Qoophiroos yookaan Turkii magaalaa Salaamiinaa jedhamtutti fayyaatti abiddaan gubamee ajjeefame. Kudha sadaffaa Vitaalaas Xaaliyaan bakka Raaveenaa jedhamtutti haadha manaasaa hamma du'aatti reebanii isa immoo fayyaatti awwaalanii ajjeesanii. Kudha afuraffaa Yaaqoob Alfewoos bara 63 dhaloota Kiristoos booda bakki isaa magaalaa Iyyeruusaalem kan ajjeese luboota warra Gooftaa Yesuusiin fannisanidha. Egaan obboloota koo seenaan du'a gootota wangeelaa bara jalqabaa kana fakkaata ture. Wangeelli akkasumaan ni bira ga'e osoo hin taane gatii guddaatu itti kaffalamee jireenya keenya ulfinaan ga'e. Nutis har'a hamma Waaqayyo nu gargaare wangeela gatiin itti kaffalamee nu bira ga'e kana dhaloota dhufuuf dabarsinuun dhaamsa keenya. Dhugaatti viidiyoo kanarraa bu'aa gaarii argattaniittu yoo ta'e subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaallee tuquun yeroo yeroon viidiyoo karaa chaanalii keenya gallakkifamu argachuu dandeessu. Hayyeen hordoftoota keenya aga viidiyoo jireenyaa furaa keessan dheebote obaasee dheebuu baasu kan biroo wal agarrutti. Baay nagaa Waaqayyootti tura. Turtii nu faana gootaniif sin galateeffachaa gatii guddaa sin baasisu yoo ta'e chaanaalii kanatti hiriyoota keessan hirmaachisuun sagalee Waaqayyoof barumsa sagalee Waaqayyootiin deeggarame waliin dhandhamaan affeerraa keenya. Sababni isaas ati kana gochuu keetiin hiriyoonni kee ati jaallattu daandii jireenyaa fuuraa isaanii Waaqayyo waliin imalaa jiran chaanaalii kanaan utubanii deemsa mijataa akka itti fufanii adeemaniif shoora olaanaa taphatta.